narrating أسامة بن زيد حديثة بريدة قانون قباسي. حدثنا أبو نعمان حدثنا حمد بن زيد عن عاصم حوالي عن أبي عثمان نحدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول عيد ابنته يدعو إلى ابنها في موت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فأخبروها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمره فلتبصر ولتحتسب. فعادت الرسل أنها أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبيدة ومعاذ بن جبل فدفع الصحابي إليه ونفسه تقاطئ كأنها في شأن فقط عينه فقال له سعد يا رسول الله قال هذا رحمة الله جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. After we were with the prophet, when a stranger came to his messenger from his daughter, him asking to him came, see her son was dying. After ergamaa gooytaa waliin turreeti ergamaan gooytaa ariitiidhaan dhufee osoo ergama tureef eeganaanii jedheen intala irraa dhufteeti gaafattee jedheen. See her son osoo fi ilmi isii was dying ilmi isii immoo du'eeti jira jedhe. Nabiin dhugaa kana salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jeen go back deebi'i tell her that whatever Allah takes wanni rabbiin sirraa fudhate fi whatever he gives wanni inni sii kennes nama rabbiiti. Everything we see has a limited fixed term. Wanni duniyaa tana keessa jiru hundi siitu yeroo qaaxaroodha qabdi, daanga qabdi, umrii murtaa'aadha qabdi. Kanatti himi jeen. So order her to be patient. Eegana ammas obsi jedheen. Hope for Allah's reward. Rabbi irra galata barbaadi minda rabbi irra qajeeli jedheen. But she sent the messenger. Garuu isiin eegana inni ergite gama ergamaatte. To the prophet again lammaffaa swearing that he should came to her. Eegana kakatteeti dhugumatti niin dhufaa jetteen. Hoggaa kana soo kanaaf ergamaan prophet gacaa lafaa ka'ee dhaabbatee soodii eegana haa godhute Sa'id ibn Abi Waydaa fi Mu'aaz ibn Jabal kana gama isii deemaa jeen. Hoggaa when the child was brought to the prophet gama isii deemanii eegana mucaa ijoollee san fidan gama nabiidhaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. His voice was disturbed in his chest. Eegana hafuurri akkanatti ol butu qooma isaa keessa as if we were in the water sink akka nama bishaanitti darbamee ukkaanfameetti. On that eye the prophet had become falling with a tear. Hoggaa kana nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi imimmaaniin guutame ijjisaa Sa'adiin ni jedheen yaa Mu'aaz yaa nabiyya Allah messenger of Allah ergamaa rabbii maali imimmaan kun jeen. Ergamaan gooytaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi this is a mercy from which Allah has put in the earth. Humbar rahmata rabbiin abbaa barbaade qalbii isaa keessa kaa'u jeen. Allah beestus mercy only those rabbiin namoonni inni rahmata godhuuf namoota garboota isaatiif rahmata godhanii those who are merciful to others jeen. Hadiis sahih Bukhaarii 7377 keessatti. ما أحد أصبر على عزاء سمعه من الله يدعون له ولد ثم يوفيهم ويرزقهم
ergamaan gooftaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ni jee namni none is a more patient than Allah. Namni akka jihaa namaatti ilmi namaa obsan qabu silaawee namni akka rabbii obsa qabu hin jiru jee osoonii fi ilmi namaa kun rabbiin faallesee rabbiin dallansiisee rabbiin miidhuu barbaada jee rabbiin garuu obsaadha akkaan obsaadha jee osuma garboota isaa kana irraa dhaga'u osoo garboonni the ascribing a gender to rabbiin ilma qabu osoo ja'anii osoo isaan irraa dhaga'u yanuma obsa jee rabbii yeetii biistuu akkun deema haaluma sanii waliin garuu fayyaa fi riskii isaanii kennaa jee rabbiin akkaan obsaadha osoo isaan rabbirraa kijiba kaayanii isaan sooru fayyaatti kenna hadiisee Bukhaarii 778 keessatti مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي مطر أرض إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حديث ابن عمر كما سقيست رضي الله عنه ربي نجي قال سيسر جالته نبي كن صلوات ربي والسلام عليه نجي كل فين وان فقورا شنيجي توكم بيغو سيسن نناوس بت نناوس زيمت بت الله ربي تكجو تاتي مري علمنا مرة خبيغ هنجر كل في وان فقوسن نناوس the six what is in the womb ilmi namaa tokkollee hin beeku jedhu ilmoo garaa haadhaa keessa jirtu maal akka isiin taate gadameessa haadhaa keessatti dhiira mudalaa ta'uu ishee namni hin beeku batallaa yoo rabbi taate malee lammaffaa nannaawis what will be happen tomorrow tokkollee hin beeku jedhu waan boru ta'a yoo rabbi taate malee sadaffaa nannaawis when it will rain tokko hin beeku jedhu yoo makka roobu بيت الله ربي قوفا يوتاتي مالي أفرف أنا الناس ويري ولدي من ما تقول لي نبيع هي ستي كدو نبيع من ما أقول بيت الله ربي يوتاتي مالي شنفا الناس وين تقوم بيقوجي كيامان يوم كتاتو ربي مالي أنا أفو أنتوني شننكن مفاتيح الغيب وأنفقوا ربي مالي نم تقول لي المنا ما إن بيني يجي كناف نموني وانتو تكنيني متن صبدوتا الكاذبون إسانا صوبني كجبر بالرخان حديث قم تربا بس هدي في ترباتي مسجل يغنى الرايجو تكنولوجيا فريق الدجا أولوس من تتخنين برغو هندن دو ويجو